quufan malee hin utaalan. Utaalan malee moo akkasitti caban. Quufan malee hin utaalan. Utaalan malee moo caban. Caban malee moo hospitaalan galan. Hospitaala galan malee moo hin fayyan. Fayyan malee moo Orota hadda oduu gurguddaa qabna. Oduun nu qabnu keessaa inni guddaan artistiin nu beeknuu fi artistiin guddaan Oromoon qabdu keessaa inni guddaan du'eera jedhanii haasaa jiru. Magaalaa Shaggar kutaa bulchiinsaa magaalaa Afuriitti artist jedhamuun dhagahame. Artistiin kun hoteela keessatti kana harii kan waliin ilaalu ta'a gara biraatiinis haasaawwan gurguddaa fi oduuwwan ciccimaa guddaa qabna. Isin garuu hamma dhuma viidiyoo kanaatti akka nu wajjin turuun daganne. Isin garuu akkam jirtu nagaa keessanii salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam jirtu jirra gizeen akkamitti isinii deemaa jira? Torbeen kun maal fakkaata? Dhiisaasan torbee kana keessatti waan baay'ee argaa jirra. Wanti isin dhibu keessaa moonni guddaa maa inni Yeni sitota Yesus Koi jara singilootaatiif is hayaan nu kabaga gizee kana keessatti koi jara singilootaa biyya kana keessa jiraachuun qabanu jedhamnirra jarri fuutan jarri rumtan tokko lifa nuufis yaada male jaalala akkasii gizee sin agarsiifattan nu baay'ee inaafaa jira inaafuun kun immoo bara biraatiin immoo waan isin dhibu keessaa haasaan guddaan immoo maayinni mucaa muslimaa tokko yuutii kan jedhamtu muslima taate immoo keessattuu bakki isiin immoo niqisaatii naqasataa jirtu kun baay'ee kan nama dhibee fi namoonni baay'een kan irratti haasaa jiran. Muslima taate keessattuu immoo durba taate keessattuu immoo bakki isiin itti naqasataa jirtu kun waan baay'ee kan nama dhibuu fi namoonni baay'een kan irratti haasaa jiran jiru. Wanti kun garuu AI akka inni ta'e namoota baay'eetti himan ture. Wanti kun AI haa ta'u malee immoo jarri jimmaa danda'amaan jirtan keessattuu aadaan jimmaa keessatti argamaa jiru kun waan baay'ee nama dhibuu fi namoonni baay'een kan irratti haasaa jiran. Koi. Aadaan fuudhaa fi heerumaa jimmaa keessatti yeroo arginu keessatti waan baay'ee nama ajaa'ibsiisudha. Dhugaa rabbii aadaa jimmaa kana dhufee sin biratti qarii tokko ilaaluun qabaan. Aadaa jimmaa kana dhufee sin hojii dabarsuun qabaan keessattuu mogzeetti heerumte. Chufi ana gurguru garulee garuun oltu mohina. Yaadadooye 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 garulee garuun oltu mohina. Gizee mucaa manaa bahuudhaa jettu gizee namni dhufee mucaa furachuudhaa jedhu wanta kanatu weellifama jechuudha. Wanta kanatu jedham. Eshi haadhattiin gennee ni dadallanti anaa dallanu akka dallantee guddistee dhabdee ciiftee argattee garulee garuun oltuun boohinaa. Haati mucaa sana ciniinfattee deesse. Maatiin guddisanii jiru. Maatiin itti cinqamanii jiru. Garuu moon oltuu mucaan sun bahuunsi hin boohinaa boo. Ijoolleen jimmaa garuu jirtu sin. Eshi. Addooyee kakee mana neeksisa ulaan cufsiisa garulee garuun oltuun boohinaa. Haadadooyee garulee garuun oltuun boohinaa. Meemee ijoolleen jimmaa dhugaa rabbi chaana qanii tokko na waama. Nan dhufa ijoolleen jimmaa as keessa jiraatanii na waamaati. Ani sin bira dhufe akka kanantini ta'uu nan barbaada. Dhugaa rabbicha kiiloomeetira meeqa ta'ullee kiiloomeetira 100 meeqa ta'ullee deemee nan dhufa. Rakkoon qabu an biyyan jiru keeta jimmaa dhaqee daawwachuun barbaada. Jimmaa dhaqee ilaaluun barbaada. Haadadooyee kana isin wajjin taphachuun qaba. Haadadooyee garulee garuun oltuun boohinaa.
maali sagaleen kee ko lafa boo'ichaaf iyyuu intina waamuufuun ta'u iddiriifuun ta'u sagaleen kuni ቆይ ኢሳዩ ሞ ሚቲ ኦሮታ ijoolleen durbaa tokko tokko ሞ waliif yaaduun hin hafeedha amma akkamitti gwaaddanyaa keetiin abbaa kootiin heerumtu jedhama. Fatu jirta jadi waan sitti maafanii asaakum nagaraa wallahi maqaa asaakum nagaraa na gorsuufi gorsaa miti dhaggeeffadhu ani dhaggeeffadhu wayin si maafanii nageessa miti jadi gameetti mucaati mubee yaada wayi yaada kamii yaada beektaa dhaggeeffadhu faazariini maazariini rabbi shidhaa fadhiisu deengadda fayyaani jalaa dutee faazariin nama waxaatiidha. Fatuun kuni gizeon deppos bakka kanaafuu agartu እሺ ቢዚ ማልታ ሜቢ Fatu siin ta'u maaltu achittidha birrii amma barbaadde jeejaan siin ergaa faazarii tokko seerantu barbaadde. Fazari እሺ ጊዜና አርጊቱ አኒ ወረንዴሙ ኤረንዴሙ ቢያማ ፋዘሪ ተንደ ማረደሙ ቆፋት ዚሱ ደመሪ እሺ ጊዜና አርጊቱ አዱሎ ቤለ ፈጣሪ ይረጠበ ሙጫነ ሲሆን ወላሂ ሙጫ Faazariin dhaggeeffadhu. Mana gabbaanyi ni addu an abbaa isitti kan inni heerumaan dhiiran dhaben jedhee sanu dhiira yaani abbaa isitti yaani amma nama guddaa abbaa kun fakkeenyaaf anamma abbaa ilmaaniif fakkeenyaaf anamma abbaa jechuun koo waggaa 40 nama waggaa 40 bakka waggaa 40 jechuun immoo birrii qaba abbaan kee Gaafiin guddaan isa bakka birrii qabaadha. Dhaggeeffadhu jeeqee isaanii caragdeenaa ergita birrii keetiin abbaa keetii hojii roomaansii hojjedha algaa kee irratti wallahi jedhamee liqinsamaa sun. Garuu maalan beeka wallahi edanaa see waan kana manaa midhaa hin argatu waan mana beetiin jedheeraan. Qoy. Mucaan ikkoo dhugaa siyaasaa jirti hanqalliin siyaa jira malee. Wallahi manaa midhaan hin argeessadhaa jirti mucaanii. Mucaan manaa midhaan hin argeessadhaa jirti oorota kan. እሺ አታው እሺ heerumanda beetii jedhati ma sin jaalladhe jireenya koo hoo dhiistee maa jireenya kee hoo xaati heerumne sila lamnan chattaa gabi mucaan baay'ee aartee jirti abbaa jechuun akkaataa balleessite beektu wanticha kana abbaa jechuu balleessite malee silaayitu waggaa 40 heerumtaa zattee gaafatteeni waan kana silaa tasmaama olii dandeessi ture abbaa jettee wanta kana gatii siin balleessite jennaan wanti kun immoo bicuu siin jabaata keessattuu immoo umriin gizee bareechee gaappii walirraa qabaatu ijoolleen durbaa filannuu sana furachuun jaraa baay'ee gatiitti jabaatu jennaan ni sodaatu jedheen ayyaa oroota ijoollee durbaa tokko gizee ilaalu dhiirama keessaan hin nyaatu. ምንም አይጣፍጥም አልወደድኩትም ጨው የለው ዘይት የለው ምን የለው ጨው የለው ዘይት የለው ምን የለው ከን ሲዳፍ ዝርጊ ሰነዩ ኛቹ ጀልቀብዴ ቱሬ ረቢ ታምቢሴ ወረቀታ ሲቢረ ጀሩ ሰነዩ ጉርባን ተኮ ማላን ጀደ ቤክቱ ቹሌን ዱርባ ኮ ነጋ ቆፌረቱ ጀቱ እስቲ ፍርፍሪ ጉቱ ተኮ ፍጢ ናንዘደ ጉርባን ተኮ ይጀማለ ጫላ ወንዱ ጋሪ ዳማ ጋሪ ተይቱ ማከጎሉ ጅርታ ኦሮታ አፎቱና ጀዳ አናሚቲ ዱጋ ረብቻ ከንከነ ዘዳ ጅሩ አናሚቲ ኦሮታ ዱጋ ረብቻ ገረኮት እንደቢስና ዋንከን አናሚቲ Are you serious right now, bro? Sinjalada balo. Sinjalada kiya. Isin injalada. Insi sinjalada kesawoች በቃ ትጉታ ካንካ እነሱ ይሙሉላል እንደታስብ እሺ ሌላ ነገር በደንብ እንድናገር በደንብ خبجم توتا فاميلي هيا هيدون اسم جالدا نججبيسا بمل تناغر خبجم توتا فاميلي هيا بلو ከመጀጆ ሄታ ፋሚሊ ሀበጀ ጅንጅንታ ተወባይ ይቅርብ እሺ ይቅርብ ቤተሰቦቼ ያው ኮኪት
afaan abbaa qaba afaanitti akkamitti taphatama gisee kana keessatti wallaaltanii jechumatti practice godha miidiyaa dhaftanii practice godhina abbaa qabna kan dhiigaan nufi afaan kun dhugaa rabbicha afaan kootti gisee qalladhamu hin jaalladhu gara kootiin akka keessaniin beeku malee afaanitti gisee qalladhamu afaanitti gisee akka barbaadan ta'uu barbaadan natti hin tolu wanta kana isintti maal fakkaata gara biraatiin immoo goonni meeqa kan itti du'edha goonna kaacalu kan itti dhumanidha afaan kanatti. Guyyaa keessa teenyee torbee ammeeffachaa torbee kunnee tarree ji'a laaleffachaa gurrabdii sobaatiin coomees ala dhaggeeffachaa kunoo dhugaa keef gumaa kee suma faana awwaallee harka tarka nyaateef ala gaassi nyaatee waliisa wallaalleem golatti ol dachaanee erga harka marannee teenyee waggaan darbee ganna shanuu geenyeem yaaleen casu burbureettiin fudhattee giddeettu hafne sirraa nu qomattaaf nun qomattoo akkatti turre beektaa nu har'as ittuma jirraa kan duriitu caalee kunoo dachee keenya irratti dhiigni kichuun ibaayyoof tumamnaan waraabessi leencamees bahee galadhamnaan hayyuun nurkaa dhumnaan dubbiif afaan dhabnee marmarannee ciifnee dhugaa keef gumaa kee rabbi guddaaf dhiibne komiidhaan kakaafnee dabareen guyyoota rabsinaa gootummaa keessa feeffachaa yaadannoo kee imimmaan hin dabarsinaa egaa viidiyoo kana sheer koppiliin jedhee Twitter post gochuun ummata Oromoo hunda akka qaqqabsiiftan abdii guddaa qabna. Akkasi goonni meeqa kan itti dhume goonni meeqa kan itti wareegame har'a waan itti qallamu qabna afaanitti aadaatti wantoota adda addaatti akka jarri qalladanu hin barbaannu keessattuu namni ormi akka dhufetti qalladu hin barbaannu gara biraatiin immoo ijoolleen ormaa tokko ijoollee keenya caaloo dhugaa rabbichaa ooru mucaa kiiloomeetira 800f way makiinaa jala taa'ee Finfinnee keessa dheengadda galee hundi keessanuu dhageessaniitu jedheen ayyaada mucaan kun immoo ergi achi galee namoonni ni gargaarra jedhanii haasaadanu haasaanii jiru jara akka Joon Daaniil jara ከራቹ ዋን በባይ ሐሳኒ ቱራን ገሩሙ አዶናይ ዋንን ይጎደ ኩፈረቅ ይፈዳ አንድ 10 ዓመት ልጅ ልንገራችሁ ገመቺስ የሚባል ማለት ነው ህፃን ልጅ እናቱን ለማገዝ እናቱን ለመርዳት ብሎ ከመኪና በታች ከጎማ አጠገብ ተደብቆ ለ600 ኪሎ ሜትር ወደ አዲስ አበባ የመጣ ልጅ ነው ይህ ልጅ እንግዲህ በጣም ትልቅ የሆነ ሪስክ ነው የወሰደው ማንንም ሰው የማያደርገው ምን ያህል እናቱን ማገዝ ቢፈልግ ነው እና በጣም ልቤ ውስጥ የገባ ልጅ ነውና በጣም ጥንካሬው ያሳያል እና ለጆኒ እንግዲህ ሳናገረው ስለዚህ ለህፃን ልጅ 10 ዓመት ልጅ የተስማማነው ምንድነው ለገመቺስ እንግዲህ ለ12 ወራት በየወሩ 100,000 ብር እየተሰጠ በቦራ ስም ለእናቱና ለሱ እንዲሆን ለማገዝ ተስማምተናል ማለት ነው እና ሁላችሁም ማወቅ ያለባችሁ ቦራ ለልጆች በጣም ትልቅ የሆነ ውለታ እየዋለ ነው አንድ አይነት አላማ ስላለን አብረን እየቆምን ያለ ነው ከዚህ በላይም ትልቅ ነገር እንደምናደርግ ቃል እንገባለን ማለት ነው አመሰግናለሁ ቴንክ ዩ ኦሮታ ጄጄ አምብሪ ኩመ ዲበቶ ኮኒ ከኔና ጀዳጅሩ ጄጄ አምብሪ ኩመ ዲበቶ ኮ ሀመ ወጋቶ ኮቲ ሀመ ጄኮ ለማት ጄጄ አምብሪ ኩመ ዲበቶ ኮ ወጋቲ ጋር ሚሊየን ኮ ቃለ ባቆጅ ሙጫ ከና ፈከስቲኒ ከኔና ጀዳኒ ጅሩ ጀሪ ካን ገሩ ሐሳራ ወንተ ደርቤ ዋቶ ኮ እንት ጀራ ሐሳን እንጆ ኢጆሌን ኬኛ ወንተ ጀሪ ጎዳን ቶኩ እንጆ ሙጫን ኩን ገሩ ከና ጎዳ ጀር ፈራ ኢንማን Masa sila mamuli inulfatakwa Surebune Shabala Ilmenama Dagala Malu Dagala mucaa kana namni jibbu amma oroota jira jettanii yaaddu an beekee fi miti mucaa kana akka gilliitti mucaa kana hin beeku an argiis hin beeku garuu miidiyaadhuma kana irratti hin bare miidiyaa kana irratti anis kanaan dura bicuusii rakkina qabat jedhee nama na ture amma garuu nama kana gizee isin bareechitanii ilaaltan yibbartu malee akka kanaan jibbuunis rakkina guddaadha nam tokko argeen jira dheengadda koomantii jalatti barreessaa turtanii nam tokko mucaan kun nan tamachau jettanii barreessaa turtanii garuu jechuudha sin ራቼን ሙጫን ኩን አካታን ይትዱፍ ጀዴሞ ኢማቶሪ ናችሁ እንግዲህ እንዴት ህፃን ልጅ 700 ኪሎ ሜትር ጎማ ስር ከስር ተኝቶ ሊመጣ ይችላል ይሄማ ውሸት ነው ስላላችሁ እኔ ራሴ ተጠራጥሬ እውነት እኮ ነው እንዴ ሊሆን ይችላል አልኩና ገሜን አገኘሁትና መኪናው ጋር ሄደን ገሜን እስቲ እንዴት ነው የመጣው ብየው እንዴት እንደመጣ ሊያሳየኝ ነው እስቲ ና ኮቱኑ ተገርሲ ሲገሜ እስቲ ና ዝቅ አድርገው ካሜራውን
ገሜ አከሲቲ ቴሴ እውነትም መቀመጫ ቦታ አለ። ሹፌሩንም ስንጠይቀው ሞተሩ ከኋላ ነው ብሏል። ምንም የለም እና ለማንኛውም የዚህ እንደዚህ አይነት መኪና ሹፌሮችና ረዳቶች መኪናውን ከማንቀሳቀሳችሁ በፊት ይሄን ቦታ በደንብ ቼክ እንድታደርጉ። ብዙ ህጻናቶች በዚህ ጋር ቁጭ ብለው እየመጡ እንደሆነ ገሜም ነግሮናል። ከሱ በፊት ብዙ ጓደኞቹ በዚህ መንገድ ወደዚህ እንደመጡና አናውቅም። እንግዲህ የብዙ ህጻናት ህይወት በዚህ መንገድ አልፎ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። በጣም የሚገርም ነው። ሶ ሹፌሮችና ረዳቶች መጀመሪያ ከመንቀሳቀሳችሁ በፊት ቼክ አድርጉ። ገሜ አይ ገሜ ስጀመር ሶባ ማለ አካባቢ ሙጫን ደንብ ዶሎ ራ ኮንኮራታ ኬሰ ሴኔ ኮንኮራታ ጀላን ቀበተ ከምትጥፋ የኔ ፖስት ጎቻ ተረሰሙና አንገ ሰንጅሩ ረጥ ደገፈቻን ቶሪያማ ወንት ኩና ፕሩፍ ተውቲ አረሞ ራችን ዋን ከና ፕሩፍ ጎሌራ ጉርባና ከምት እንደምዶል ራከ ኪሎሜትር በተርባውል ኮንኮራታ ጀላ ከምት ታይቶ ከሩፈ ቪዲዮ ራ ፕሩፍ ነው ገሬሩ ገሩ ከና ቦዳ ወደ ሶሻል ሚዲያ አለቲ ኦሶ ሂኑበቲን አከምቲ ዮም ኤሰቲ ሰሰናዶ ሆደን ባስን ጨለስሪ ገረ ሶሻል ሚዲያ አለቲ ዋን ታነ ፖስት ጎተኒ ቃማዊ ወሎች ሲስተም ከነ ሙሙርሚው እንተኒ አደበዳ ሲንቹ መርባዳ አካስማ ሞዱት አርቲስት ግርማ ካሳቲፊ ታቴ ሙጫ ከና ወልደረ ድፌቱሬ ገሩ ዋን ነመ ባይ ነመ ዲቦ ዱ አርቲስት ጫዳ ታቴ ሙጫ ከና ቱ አጀንዳ ታየቱሬ ሁንዳፍዩ ሶሻል ሚዲያ ዋን መጋቀፍ ሶት ፈይደኒ ባይ በሬደኝዳ አካውንቲንግ ኮሞ ዋንተ ኢምቤኩ ሪፖስት ኮፒንግ ናጎዳ ዋንስ እንደ ቡኬሳ ጆርሌን ኬኛ ከከና ሃሰው ወንተ ሰና ሃሰው ወንተ ደርቤ ዋን ጉዳው ጀታን ጦሬ ሙጫንኩን ሞአዶናይ ደሞ ዋን ጉዳ ሆዘት ይጀረ ብሪሚዲ ነተቁጡ ቃለም ወጋ ኬሰትኒ ገላፍ ዘደም ይዝራ ወንቲ ኩን ዋን ጉዳ ዳውሩታ ዋን ብጩ ሚቲ ኦርሚ ዋን ከና ነው ጀተቹን እያ ደሞ ጦሬ ሙጫንኩን ገሩ ሆጀት ይጀረ ቪዲዮ ከነ ሙባረክ ሙሰማ ቢራናጋ ሙባረክ ሙሰማ ወደዱ በያላማ ዱራሽ ቃላና ማለማ አመተከነ ቢራጋልቴ በነንቺ ወንጭ ታጅራ ሙጨቲ ውጂት ማይ እንጀዲኒ ኮነንቺ kitnaahini naanuduni bejalama birilena kennine naanillen gaafanne kenniif jedheeni warri erginaan jedhaa jira warra ergituu kenniif jedheeni namitti hojiilleetti baay'isin jedhiini gisee ramadaana hojiin hin baay'atanaan jette akkasittillee daa'ima sodaachisin jedhiini mubaarak musammaa goosa kanee naa ta'ii itti daa'imi yoo nama yaamtullee namitti sirri nama iyyituu namaan bira jiru kana yaa hayaati naan jetti ani hin jaaladhu hojjettiin hin jaalattu jedhiini koo itti daa'imi mubaarak musammaa mubaarak musammaa mubaarak musammaa mubaarak musammaa mubaarak musammaa ኢትዮጵያ ውስጥ እንዳንለወጥ ያደረገን ምንድነው? በወንድማችን ከፍታ እንቀናለን፣ በእህታችን ከፍታ እንቀናለን። እንዴ ምን ሆነን ነው ያራዳ ልጅ? እኔ ምሬን ነው የምላችሁ 32 ኢንች ቴሌቪዥን ገዝቼ እግዚአብሔር ምስክሬ ነው እቤቴ 4 ፖሊስ መጥቷል። ይኸው የመጣችሁ ፖሊሶችም ታውቃላችሁ የሚሰራው ሞተር ነው፣ ግን አጠራቅሜ በገዛው ሰርቆ ነው ተብሎ ጎረቤት ቴሌቪዥን ጠፍቷል ተብሎ የኔ ቤት በፖሊስ ተፈተሸ። እውነተኛ ታሪክ ነው ማወራችሁ። ያራዳ ልጅ እንዴ እከለ ከየት አምጥቶ ነው እንደዚህ ከቶሎ ነው እንደዚህ ነው በሰው ማለት ነው። በሰው ኑሮ ቡና ከምንጠጣ እንደ በወንድማችን ስኬት መልካም ምኞት ቢኖረን እኛ የት በደረስን። ኢትዮጵያዊ ምን ሆነን ነው ምንቀናናው? በመዲና ዓለም በእግዚአብሔር በአላህ በእናታችሁ ምቀኝነት፣ ሸረኝነት ከውስጣችን ይወገድ። እንዴ ለራሳችን እንዲሆን የምንፈልገውን ነገር በወንድማችን ደስታ ለምንድን ነው ማንደሰተው? ምንድን ነው የሚያመቃገን? በቃ ምቀኛ ምንድን ነው? ብርዝናዬ ያራዳ ልጅ አይደለን እንዲህ ያራዳ ልጆች ነቃ ደንገጥ በሉ። በወንድማችሁ ስኬት አትቅሩ ነው የምላችሁ ያራዳ ልጆች። ያደው መተከኘ ከሰ ጉዳ ጅሩ ከሳነ ጉዳን ሰከን መተከሰ ወንተ ከሲ ጅራ በለናን በቃ ወንተ ከነ ዶክሱን እንዳንዳሙ ወዲናፉ ወለከስተው ጅራ ገሩ ረቢ ወንተ ከነ ራፉ ከሰቱ ሞጆሊን አራዳ ደገዜ ከረ ጆሊን ኦር ጉዳታ ጅርቱ ዋን ከነ ኒቤክቲ ጀዴ ነመኑ ሙጨቲን ኩኒ ጋዴ እንገዳኩ መሰን ደገሰን አንጋቶኒ መኪናና ቢታ ማዲያን ኢትዮጵያ ከሰ ሚዳን ህንዴ ሙጀቲ አሳቱር ዋንስ እንደቡ ከሰ ብሪን ሰሳበ መፊያማ ዱገት ጅሩ ማለኒ ሰርከ ቀርሽሜ ማለኒ አርከጌ ቀርሺ ኩማ ይበጃ ሞኩማ ልበተር መስለኛል ኩማ ይበጃ ሞኩማ ልበተር ባትሪስ ዋን ሰርከ ካምስ ድረስ ይሉት ኩማ ይበጃ ኩማ ልበተር አካውንት خيار حسين
20 ሚሊዮን እንጀን ይረስራ ሚሊዮን ኢሳን ጃኒ ሙጫ ሚሊዮን ነቀጄ ኢሳኑ ሚሊዮን ጉቱን ነይኔ ሚሊዮን ራቀርሺ ጥቅሾ ይሩ ወንቲ ራዲቦ ኩማ ዲበሻኒ ናቀ አጂ ኩማ ዲበሻኒ ሞ ቶርባን ተከቦደን ሲነቀን አንጂ አቺ ቦደን አነኔ ሀገለቶሙ ነገር ጋር ድራ ከነማ ተከት ባይሰው ቆይ አስቲ ፖዝ ያጎኑ አንተ ከነ በረንደርብን ኩምኒ ዲብሻን ቢጩዳ እኔ አላየው ኩምኒ ዲብሻን ቢጩዳ ቢጩዳ ወሮታ ደሱን eenyuna jibsa ibsa abbaa jaalladha gaaffii akkanaa jarri gaafatanu gaaffiin akkanaa jarri gaafatan nama maaf wal nyaachistu nama maaf walitti naqxu xalaata nama maaf gootu diktaatoroota Oromoo lameen keessaa jechuudha nama lamaan isin fira nama lameen keessaa nama takka ajjeestee nama takka jiraachisaa jechuudha Ayyee kanaaf ibsa shaagoo fi ibsa abbaa jaallaa keessaa nama takka ajjeesiti nama takka jiraachisii osoo hin jaan eenyuun ajjeestee eenyuun jiraachistameeti ani lamaanuu hin ajjeesuun akka jiraataniin fedha waan ta'eef nama haa jiraatuun jaan garuu yaa sirriidha dirqama immoo nama takka ajjeesuu qabdaa dirqama hojaami eenyuun ajjeesta ibsa abbaa jaalladha okay aye okay Kafitian, atilen, fakkaataadha. Ibsa abbaa jaalalaati fi ibsa shaagoo keessaa. Haati siti nama takka jiraachise osoo jaamtee eenyuun ajjeestee eenyuun jiraachiste. يعني أنا خاكا هذا خياتي لما أنا أقعد وأنا فادو قالوا جزء أنا كويس درس دركما جبتين كمان أنا متى كفتو طبعا سبعة جالا ሙጫን ጊዜ ከነ ደጋው ማለት ተደጋም ሙጫን ጊዜ ከነ አርጉ ማለት ተደጋም ወሮታ ነመ ወልዳችሁ ሱጀቹና ከከነ በቃ ጠላታ በርባደኒ ኦፊሳኒቲፍ ክሬት ጎቹቹን ከነ ገረብራቲን ሞ ኦዱን ጉዳኑ ቀኑ ከሳሞ አርቲስቲን ጉዳኒ ፊ አርቲስቲን እንዲከኛ ዩ ቤክ እኒ ጭማፈኒ ጉዳኒ አርቲስቲ ኦሮሞን ቀብሉ ከሳ ጀሮተ ቤቤ ከሞ ከሳ ጉርባን ኮንሞ ዱኤረ ጀደማ ገረፍታ ቡልቹንሳ መጋላ ፍሪቴ አርቲስት ጀህሞ ነጋሜ artistiin kun hoteela keessatti rasaasa rukutamee akka ajjeefametu himame dabalatoo kanaaf caaltuu badhaasoo. Artist dargaggeessi Gaalaa Shaggar kutaa bulchiinsa magaalaa Furii hoteela Iriyaa jedhamutti rasaasaan rukutamuun ajjeefamuun dhaga'ame. Ifatti eenyu akka ajjeesee fi sababni ajjeefameef baramuu baatus haalli ajjechaa weellisaa dargaggeessaa ola deemaa kanaa uummata Oromoo bal'aa biratti gaaffii uumeera. Kanaan duras Finfinnee fi naannawaa Finfinnee keessatti mana jireenyaa fi hoteela keessatti akkasumas iddoo hin beekamin geessuun artistoota Oromoo kanneen akka Eebbisaa Addunyaa, Yoosef Gammachuu, Daadhii Galaan, Hacaaluu Hundeessaa, Sooraa Abdataa fi kanneen biroos ajjeesaa turuun ni yaadatama. Eree faamilii koo oduun kun dhugaadha moo sobastii koomentii jalatti naa barreessame. Artistiin kun du'ee jira TikTokiin isa bichaa naa dhufaara waan isaan beekonni. Dhugaadha moo sobastii dhaqaatee searchi godhaa laala. Wanti kun immoo dhugaadha moo soba kan jedhu isumarraa dhageenya. Akkam jirtu kabajamtoota uummata koo nagaan koo bakka jirtanitti sin haa ga'uun jedha. Egaa viidiyoon tokko keessaan naa ergamee karaa hiriyoota kootiitiin naa ergamee ilaalaa ture. Wanta kanaa waan badaadha. Namni maatii qaba. Rifaatuun abbaa fi haadha waan kana jedhee isinitti himu miti. Wantoonni akkanaa gaafa poosti godhamuun miidhaa baay'ee fiduu danda'u. So gochuu baanne baay'ee gaariidhaan jedha. Warreen sheer koppii linkii gochaa jirtanis dhaabaa waan akkasii. Ani nagaa kiyya uummata koo warri rifattanii naa bilbilaa turtanis warreen bilbilli koo isin dides ani nagaa koodha hojiuma koottan jira. Abbaan kana goote immoo rabbumti qalbii siif haa kennu. Yoo dandeesse viidiyoo kana irraa haqii naaf galatoomaa yaa uummata koo ani nagaa koodha hojiuma koottan jira naa ulfaadhaa naa galatoomaa. Akkas jedhi deebisee jira namoonni baay'een immoo artistii kana du'eera jedhanii wal harkaa fuudhaa jiru. Dhugaan jiru kana mucaan jannata keessa yookiin azaaba keessa taa'e miti kan ergaa kana dabarsaa jiru addunyaadhuma kanarra taa'eeti namoonni kireet guutanii nama ajjeestan nagaa keessanii garuu jireenya keessan keessatti baay'ee dastanyaadha garuu jireenya keessanii. Artistiin guddaanii fi artistiin hundi keenya iyyuu beeknu
artistiin abbaa manaa Qananii Andu'aalem Goosaa yaada guddaa isaa kennee jira. Yaada kana irratti immoo namoonni baay'een immoo nu azzansiisee jira. Namoonni baay'een immoo isaaf sagalee ta'aa jiru. Guys, isuma dhugaa rabbiin isin jira. Deemaa dotti sarchii ana gubbaa Andu'aalem Goosaa jedha sarchii godhaa keessa seenaati. Haasaanni amma godhe dhaggeeffadhaa. Dhugaa rabbi kan akka gurbaa kana garaana nyaatee jiru. Keessumaa warra ajandeeffatanitti sheer godhaa seeraan dhaggeeffatani dhugaa. Akkasii si yaaballattu jettee fiigdee jiraan utaalte. Ani bira gahullee hin dandeenye iyyuu qofan danda'e nan iyyee. Andu'aalem firas dhabeet dhugaas dhabeet namas dhabe. Jirana kan du'e baafate. Dhugaa rabbi kan du'e baafate. Qananiin duuti ishee nama marara nama gaddisiisa garaa nama nyaata. Mucayyoon odoo fiigdee hin quufne odoo nyaattee hin quufne karaa tafte kichuu karaatti hafe kichuu karaatti cite. Garaa nama nyaata duuti ishee. Garuu moo mucaan kun waan hunda dhabe. Siyachi jireenyi mucaa kana jireenya akkamiiti? Sammuu mucaa kanaa sammuu akkamiiti? Handuu obbaafate barjaran handuu sun obbaafate du'a noolanii obbaafate namni du'e. Garuu nama dhaabata handuu akkam nama gaddisiisa jiran. Handuu firri boo'ee awwaallate bakka du'a noolanii boo'ee awwaallate rabbiin nafsi amaaru. Dhugaa ishee hawaasu garuu mucaan kun waan hunda dhabee barra. Aboo handuu kiyya saayiba kiyya obboleessa kiyya qaalee rabbiin si haa jabeessu. Fabriizii waan jennu waa'ee. Dhugaashitis waa'ee hawaasu dhugaa keellee waa'ee hawaasu obboleessa kiyya qaalee baay'ee na gaddisiisa viidiyoon isaa immoo muluma garaa koona boreessa yaa'amu. Haacaaሉ እንደተበላ ለምን አንዱዓለም አልተበላም ብላችሁ እንጂ ለቀነኒ አዝናችሁ አይደለም። ለቀነኒ ብታዝኑማ የቀነኒን ቤተሰብ እዚህ ያመጣችሁ ባላዋረዳችሁ። ብር እንሰበስባለን እያልክ ምድረ ጠብሻናም የቤት ኪራይ መክፈያ የሌለ እከክ ውጭ ቁጭ ብለህ ነርሲንግ ሆም የሰው ቂጥ እየጠረክ ግመል እየጠበክ በቀን 50 ፍየል እያዋለድክ namoota baay'ee immoo kan garaa nyaate keessaa inni tokko immoo maayini haati Qananii akkas jedhanii himataa turan. የቀነኒ እናት የልጄን ሀቋን እንድታወጡልኝ አሁንም ከጎኔ ናችሁ። እውነቷ እስከሚወጣ ድረስ ከጎኔ እንድትቆሙልኝ የኢትዮጵያ ሕዝብ በሀገር ውስጥ በውጭም ያላችሁ እንድታግዙኝ እለምናለሁ፣ እጠይቃለሁ። Andu'aalem immoo deebii gabaabaa akkas jedhee jira. Irra deddeebii kana goota waan ta'eef jireenya akkasii jiraachuu hin danda'u. Maatii bor waamee gargar baanaan jedhee amma ijoolleen kaasa jedhee tanan biraa deemee jechuudha jookeechirra kaa'ee kichinirra kaa'ee. So ani barrii banuu foon ani deemee barrii bira ga'u akkasii si haa ballattu jettee fiigdee achirraan utaalte. Ani bira ga'ullee hin dandeenye iyyuu qofan danda'e nan iyyee ijoolleen hin kaatee jechuudha. Wanti jiru wanti uumame kana ani kannoo koo humaa nan goonanii sababiitti miidhu tokkollee hin qabu. Akkuma isiniin jedhe waliin fiigee qabu dhiisi jechuu gorsuu akka ishiin jiraachuuf hamilee qabaattu wanta adda addaatiin deeggaruun ala wanti nan ishii godhe hin jiru. Wanti nan ishii godhe hin qabu. So harki kiyya immoo kanarraa qulqulluudha. Qulqulluu dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Humaa ishiin gooneen. Dhugaan tiyya tana jaarsoliin illee tanuma naa ilaaltu. Dhugaan ilmoo waaqaati dhugaa arganii jaarsoliin hariiroo maatii wajjin qabu itti naa hafuufsisanii jedhee tana jaarsa erge malee wanti gumaa jedhamu ani gumaa kaffaluudhaaf miti ka jaarsa erge. Wanti gumaa jedhamu siin kaane. Gaaddisa qora gamaa gamanaa otoo hin gahiin ka gaaddisiyyuu diigame. So irbuunuu gaaddisa qoraa booddeedha jechuudha. Dabalataan illee guyyaa isheen boqottee kaasee hanga poolisiin to'annaa jala na oolchee qorannoota ragaa namaatis ragaa barreeffamootaatis ragaa mana yaalaatis ragaa hedduu sassaabee ilaalee poolisiin illee diyaarii argatee ture. Diyaariin sun immoo every page waan hedduu haasa'aa ergasiin ilaalee maatiidhaaf illee anaaf illee hundumaaf illee dhaamsatu jira achirra diyaarii sanirra. Dhumarratti wanti nan jechuu barbaadu hoo dandeessani dhugaa sirriitti gadi fageenyaan ilaalaati irra gahaati dhugaa beekaa. Hoo dadhabdan immoo jettee yookaan immoo seetee haasoftanii please hariiroo bormaatii wajjin nagaa ta'uu danda'u. Hin jeeqinaa hin diiginaa hin jedha. Isinis nagaan haa boqattu. Ekeraasis ciisan dhoowwinaan jedha jechuu kooti. Kanaafin immoo
anis gara fuulduraa tasgabbaa'ee gadda kana keessaa ba'ee gaafii na gaafattan kamiifuu deebii kennuudhaaf qophiidha. Kana waan ta'eef kanatti na hubadhaa ulfaadhaa galatoomaa jiraadhaan jedhu uummata keenya. Kanarratti wanti nu hubannu haasaa kana keessa gallee akka nuun boorcine haasaan kun akka inni bakka qabataa deemu irra hubannee jirra. Namoonni baay'een waan kanarratti waan barbaadan haasaa jalatti fakkaatu haasaa jiru. Andu'aalam wanta kana keessa harki qabaannaan wanta kanaaf dirqama qixaatni guddaan irratti kennamuu qaba kan jedhee amanu tokkoffaan ana ture amma garuu erginni akkas jedhaa jiraate wanti dhugaa beeku gatiin hin jiraanne jennaan dhiisee hin jira sagantaa haaraaf qabanii kanuma fakkaata sagantaa biraatti namoota deebinuti oorota ani ansuudha ati eenyuun komentii jalatti barreessuu kan daganne meme